Akkam bultan kabajamtoota hordoftoota toora yuutuubaa fi ispoortii amma yeroo odeeffannoo ispoortii ganama kanaaf qabannee isin biraan geenyudha. Odeeffannoo keenya har'aa keessatti wantoota qabanne nageellee Arsii Walaayitaa Diichaa waliin qixaa bahanii kan jiran Pirimeer Liigii Itoophiyaa kana waliin kan ilaallu ta'a. Akkasumas biyya keessaa kan biraatiin waldaan farraa qoricha humna jajjabeessaa Itoophiyaa waldaa gaazexeessitoota Itoophiyaa waliin marii gaggeesseetii kan jiru. Kanas biyya keessaa ni ilaalla. Gama biraattiin gama maddeen alaatti yoo dabarru Arsenaal Jereemii Moongaa wajjin waliigaleetii kan inni jiru kanas kan ilaallu ta'a. Akkasumas oduma Arsenaaliif wal qabatuun Arsenaal taphattoota 8 gadhiisuu akka danda'u ifa godheetii kan jiru. Akkasumas Liverpool Andoonii Aariyoolaa leenjisaa olaanaa garichaa gochuun muudeetii kan jiru. Oduma Liverpooliif wal qabatu biraatiin Doominik Soboozlaay taphataa cimaa waggaa ta'uudhaan badhaafamee jira. Kanneenis odeeffannoo keenyarraa keessatti qabna. Toomiitan kontiraata isaa dheeressee jira. Akkasumas AC Milan morkii taphataa West Ham kana kan ta'e Samarviil fudhachuudhaaf taasifamutti makamee jira kan jedhanii fi kanneen biroos of harkaa qabna. Marree isinirraa kan eegamu gamanumaan gara odeeffannoo keenya kana hanga xumuraatti hordofuudha. Akkasumas chaanala keenyaaf yoo haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan akkasumas sheer gochuudhaan namoota baay'ee bira akka ga'uu fi isinis dafee akka isin qaqqabu godhaati. Iddoo hojii gaafa ooltan dadhabdanii gaafa galtan toora yuutuuba keessanii qofa banattanii FIFA Ispoort hordofuudha. Odeeffannoowwan garaagaraa odeessan yeroo yeroodhaan walitti qabnee kan gurra isin buufnu ta'a. Odeeffannoo keenya jalqabaatti yoo dabarru Pirimeer Liigii Itoophiyaa tapha qixxeessituudhaan nageellee Arsii fi Walaayitaa Diichaan wal qixaa bahaniitii kan isaan jiran. Taphni CPA Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee 34ffaan har'a nageellee guyyaa kaleessa nageellee Arsii fi Walaayitaa Diichaa wal qixaa bahaniitii kan jiran. Kilaboonni kunneen torbaan darbe sababa rooba cimaan taphni isaanii har'atti darbuun kaleessatti darbuun isaa kan yaadatamu yoo ta'u, kaleessa sa'aatii 9 irraa eegaluudhaan taphataniiti kan jiran. Tapha kanaan galchii malee 0-0 xumuruudhaan qabxii tokko gargar fudhataniiti kan isaan jiran. Kanumaan irraa nageellee asii qabxii isaa 53tti ol guddisuudhaan sadarkaa sadaffaa irra yoo ta'u, Walaayitaa Diichaan qabxii 44 sadarkaa 11ffaa irratti kan argamu. Maddi Biisookkar Itoophiyaa irraati kan odeeffanne. Odeeffannoo biraatiin waldaan farra qoricha humna jajjabeessaa Itoophiyaa waldaa gaazexeessitoota Itoophiyaa waliin marii gaggeesseetii kan inni jiru. Marii Adaamaatti gaggeeffame kana irratti miseensonni waldaa gaazexeessitoota Itoophiyaa federeeshinoota garaagaraa dabalatee keessummoonni waamichi taasifameef argamaniitii kan isaan jiran. Kaayyoon marii kanaa inni ijoon gaazexeessitoonni dhimma qoricha humna dabalataa namaa kennu irratti hubannoo qaban akka dabalataniif ta'uunis ibsameetii kan jiru. Marree kana irratti haasaa isaa kan taasisan pirezidaantiin waldaa farra qoricha humna namaa kennu Itoophiyaa Obbo Makkanin Yirdasaal qoricha humna namaa kennu ispoortii irraa eeguun ga'ee hundaa ta'uu isaas eeraniiti kan isaan jiran. Dhaamsa kanas uummattoota jiranii fi waldaa kubbaa miilaa federeeshinii atileetiksii Itoophiyaatii fi namoota dhimmi ilaallatu hundaadhaaf dabarsaniiti kan isaan jiran. Gama odeeffannoo maddeen alaatti kan dabarru Arsenaal Jereemii Moongaa waliin waliigallee kan inni jiru. Taphataan sarara fuulduraa Leicester City Jereemii Moongaa mallatteessifachuuf dhuunfaa waliigaltee irraa gahaniitii kan isaan jiran. Moongaan dargaggeessaa ganna 17 yoo ta'u bara dorgommii kanaa shaampiyoonshiippii keessatti taphataa ga'umsa gaarii agarsiisee ija kilaboota hedduu keessa seenuu danda'edha. Arsenaal bara kana Andirii Beertaa taphataa kana kan haasofsiise yoo ta'u akka karaa maask daawumaan hordofuun guddina isaaf daandii sirrii akka ta'e taphataa kanaaf himameeras jedhameetii kan jiru. Taphataan kun ga'umsa shaampiyoonshiippii irratti inni agarsiiseen Maanchister Siitii fi Baayer Leverkusenii fa'aa dabalatee kilaboota baay'eedhaan barbaadamus filannoo isaa Arsenaal taasifateera jedha odeeffannoon argame. Odeeffannoo biraatiin AC Milan morkii taphataa West Ham kan ta'e Somerville fudhachuudhaaf taasifamutti makameetii kan jiru. Taphataan sarara fuuldura kilaboonni hedduu kan barbaadu yoo ta'u, Ingilaand irraa Tottenham fi Aston Villa fudhachuudhaaf fedha guddaa kan qabu. Gaariin AC Milanis gama Serie A Xaaliyaaniitiin Somerville gara Serie Aatti fiduudhaaf sirriitti irratti hojjechaa akka jiru ibsameetii kan jiru. West Ham ammoo jijjiirraa taphataa kanarraa hanga yuuroo miliyoona 35 ni barbaada jedhameetii kan inni jiru. Odeeffannoo kana Team Talk gurra odeeffannoo biraatiin Arsenaal taphattoota 8 gadhiisuu afeedha qaba jechuudhaan himameetii kan jiru. Haaluma kanaan taphattoota lammii Biraaziil 2 Gabriel Jesusii fi taphataa qarqaraa kilabichaa Gabriel Martinelli kilabni barbaanne jiraannaan Arsenaal gadhiisuuf fedha qaba jedhameetii kan jiru. Arsenaal keessatti taphattoonni kun
Gabriel Jesus teessoo jijjiirraa irratti kan dabarsu akkasumas Gabriel Martinelliin ariitii qabu fayyadamuudhaan kubbaa gaafa fuulduratti hin deemu haa ta'uti malee kubbaawwan inni qisaasessi baay'eedha. Sababa kanaaf kilabichi bara kana taphattoota gadhiisuun keessa jarreen lamaan dabaleetii kan jiru. Akkasumas Arsenaal taphata akaadaamii keessatti guddatee Ethan Nwanerii gadhiisuufillee fedha qabas jedhameetii kan jiru. Taphataan kun asiin duras Arsenaal keessaa ergisaan baheetii kan inni taphachaa ture. Akkasumas taphata sarara qarqara mirgaa ittisa mirgaa Ben White akkasumas Brentford irraa garichatti kan dabalame Nordgaard akkasumas Nelson Fabio Vera fi Trossardis taphattoota ganna kana kilaba kana gadhiisuu danda'anis jedhameetii kan jiru. Garuu Arsenaal gatii bareedaa taphattoota kanarraa yoo argate qofa akka gadhiisu kan inni ibsame. Arsenaal jijjiirraa ganna kanaatiin taphattoota hedduu akka fiduu danda'us ibsameetii kan jiru. Akkasumas Arsenaal wajjin taphattoota hedduudha maqaan isaanii kan ka'aa jiran Morgan Rogers, Kvaratskhelia akkasumas Julian Alvarez fa'aa dabalatee Marcus Rashford illee taphattoota Arsenaal wajjin maqaan isaanii ka'aatii kan jiranii. Arsenaal chaampiyoonaa Pirimeer Liigii Ingiliz bara 2025-26 ta'uun waggaa 22 booda kan isa yaadatamudha. Chaampiyoonummaa kana bara 2026-27 eegsifachuuf akkasumas chaampiyoonස් liigii bara kana xumuraaf gahee dhabe bara dhufu argachuudhaaf taphattoota muuxannoo olaanoo qabanii fi akkasumas gahumsa gaarii qaban fiduudhaaf kan inni yaadaa jiru. Sarara jidduu irratti taphattoota akka Sandro Tonali fa'aa akkasumas sarara fuulduraa irratti taphattoota biraati kan inni barbaadaa jiru. Haaluma kanaan Arsenaal Mikael Arteetaa fi Andre Bertaan jijjiirraa kanarratti hojjetanii taphattoota ciccimoo garichatti dabaluudhaan taphattoota garicha keessa jiru wajjin qindeessanii bara dhufu dachaadhaan gahumsa isaanii dabaluudhaan Arsenaaliin chaampiyoona garaagaraa akka taasisan kan eeggamaati kan jiru. Odeeffannoo biraattiin Liverpool Andooni Arioolaa leenjisaa olaanaa garichaa gochuudhaan muudeetii kan jiru. Kilabni Marsiisaayid Liverpool guyyaa kaleessaa leenjisaa Barnamaawuz Andooni Arioolaa leenjisaa kilabichaa godhee muuduu ifoomseetii kan jiru. Waggoota 3 darbaniif Barnamaawuziin kan dursan leenjisaa lammii Ispeen Ariyoolaan ifatti Liverpooliif mallatteessaniitii kan jiran. Leenjisichi Liverpooliif mallatteessuu isaaniitti gammadoo ta'uu himanii jiru. Leenjisaan kun asiin dura Barnamaawuz keessatti gahumsa gaarii agarsiisaatii kan turan. Kanumaan waggoota dheeraa booda Barnamaawuziin gara waancaa chaampiyoons liigiitti gara dorgommii Awurooppaatti deebisuudhaan waancaa Awurooppaa liigii irratti Barnamaawuz bara dhufu kan inni hirmaatudha. Kanaanis tapha xumuraa bara kanaaf Pirimeer Liigii Maanchister Siitii qabxii galchisuudhaan Arsenaal chaampiyoonaa akka ta'u gochuun isaanii kan yaadatamudha. Akkasumas taphoota Pirimeer Liigii 18 irratti osoo hin injifatamin deemuun isaaniis kan yaadatamu. Leenjisaan kun Liverpool wajjin maal ta'a kan jedhu kan eeggamudha. Odeeffannoo biraatiin Dominic Szoboszlai taphataa cimaa waggaa ta'uudhaan badhaafameetii kan jiru. Taphataan sarara gidduu Liverpool Dominic Szoboszlai taphataa cimaa kilabichaa ta'uun badhaafamee jira. Pirimeer Liigii bara 2024-25 kan injifate Liverpool liigii bara kanaa ammoo sadarkaa 5ffaan kan xumure yoo ta'u, bara kana Szoboszlai garuu gahumsa gaarii agarsiisaa turuun isaa kan yaadatamudha. Taphataan ganna 25 lammii Hangarii kun taphoota Pirimeer Liigii Ingilaand 36 irratti galchiiwwan 6 lakkoofsisuun akkasumas kubbaawwan 7 mijeesseetii kenneetii kan inni jiru. Akkasumas taphataan kun tapha Liverpool Arsenaal injifate irratti rukuttaa adabbii irraa kubbaa midhaagaa akkasumas Maanchister Siitii irratti kubbaa midhaagaa rukuttaa adabbii haaluma wal fakkaatuun galchuun isaa kan yaadatamudha. Akkasumas taphataan kun bara kana chaampiyoons liigii Awurooppaa irrattis galchii 5 galchuun kubbaawwan 4 mijeessee kenneetii kan inni jiru. Kunis kilabichaaf taphataa urjii isa taasiseetii kan jiru. Gama odeeffannoo biraatti yoo dabaru Tom Heaton kontiraataa isaa dheeresseetii kan jiru. Karra eegaan Manchester United Tom Heaton kontiraataa Manchester United waliin qabu waggaa tokkoon dheeressee jira. Karra eegaan ganna 40 Tom Manchester United keessatti karra eegaa sadaffaa yoo ta'u, Seeni Leemaansii fi Baayindir karra eegdota tokkoffaa fi lammaffaadha. Heaton mallattoo booda yaada kenneen kontiraataa isaa dheeressuutti gammaduu dubbateetii kan jiru. Odeeffannoo biraatiin Sayyid Elmaalaan Brentforditti makamuuf jedhanii odeeffannoon bahaatii kan jiru. Brentford taphataa kooliin Sayyid Elmaalaa fudhachuuf waliigaltee irra gaheetii kan jiru. Taphataa kana irraa ammoo kilaboonni isaa hanga yuuroo miliyoona 45 fi dabalataan dandeettii isaa ilaalamuun kan itti dabalamus ni kennamaaf jedhameetii kan jiru. Isaan irrattis taphataan kun gara kilabicha biraatti kan gurguramu yoo ta'e galii isaa irraa kooloonii 15 argachuu akka danda'u waliigaltee isaanii irratti katabameera jechuudhaan biildi odeesseetii kan jiru. Odeeffannoo biraatiin Feetaan Ampaaduun Leeds United waliin hanga waggaa bara 2030tti turuuf waliigaleetii kan inni jiru. Taphataan sarara ittisaa kilaba Leeds United Feetaan Ampaaduun waliigaltee isaa dheeresseetii kan jiru. Taphataan ganna 25 kun kilaba isaa waliin turtii waggoota 4f waliigaltee isaa dheeressee yoo ta'u, innis hanga bara dorgommii 2030tti kilabicha keessa tura jedhameetii kan jiru. Ampaaduun dursaa taphattoota garee kanaa ta'uunis tajaajilaa kan jiru yoo ta'u, bara dorgommii darbee taphoota 35 irratti
hirmaachuun daqiiqaa 3,000 ol taphateeti kan inni jiru. Maddi odeeffannoo keenyaa Sky Sport. Odeeffannoo biraatiin Manchester Cityn Elliot Anderson fudhachuuf paawundii miliyoona 75 hanga 80 dhiyeessee Nottingham Forest gaafii kana battalumatti kufaa akka godhe gabaafameeti kan jiru. Forest gurgurtaa taphataa kanaatiif yoo xiqqaate kan Declan Rice Arsenal irraa paawundii miliyoona 500 fudhatee fi isaa ol hanga miliyoona 120 akka barbaadu gabaafameeti kan inni jiru. Odeeffannoo biraatiin Manchester United ilma Ndaayee Everton irraa fudhachuudhaaf akka barbaadu beekameeti kan jiru. Ndaayeen waliigaltee haarawaa Everton dhiyeesseef kufaa godheetii jira. Manchester Unitedis kana fayyadamuudhaan Ndaayee fudhatuu danda'a jedhamaati kan jiru. Liverpool waliigaltee waggaa 2 Andooni Areola leenjisaa dhaabbichaa godhuun muuduun isaa kan yaadatamudha. Kanumaan wal qabate Liverpool taphattoota garagalaati kan inni barbaadatee jiru. Keessumaa Liverpool Yan Diamond fudhachuuf irratti gaafii dhiyeessaa akka jiru keessa gabaasni oduu keessaa ni agarsiisu. Keessattuu David Ornstein sochii kana Liverpool qabatamaan hojiitti jijjiiruudhaaf hojjechaa jirachuudhaan gabaaseeti kan inni jiru. Yan Diamond abbaa isaan deeggaraa PSG'ti. Innis tapha PSG ilaalaa akka guddatee dubbateeti kan jiru. Tariitii yoo PSG kan barbaadu ta'e taphataan kun carraan PSG'tti imalus ni jira jechuudhaan Fabrizio Romano gabaaseeti jira. Newcastle United taphataa sarara fuulduraa lammii Naayijeeriyaa ganna 18 Zadok Yohana mallatteessisuuf yuuroo miliyoona 24 hanga 25tti dhiyeessee jira jechuudhaan Express afaan Swiidiniitiin kan inni gabaaseeti jiru. Odeeffannoo biraatiin Atletico Madrid taphataa sarara gidduu Manchester City fi Neezerlaanditti Jaanii Raayinders fudhachuuf gaafii dhiyeessuuf jira jechuudhaan gabaaseeti kan jiru. Asiin duras odeeffannoo Manchester City wajjin ka'aatti kan jiru. Taphataan kun Manchester City keessatti daqiiqaa hamma barbaadu argachaa hin turre. Kanaaf tariitii carraan gara Atletico Madriditti imaluu isaa bal'aadha jedhameeti jira. Kieran McKenna fi Thomas Frank leenjisaa Fulhamiin ta'uudhaaf Marco Silva bakka bu'uudhaaf dorgomtoota adda dureedha jechuudhaan tokko ispoortii gabaaseetti kan jiru. Marco Silvaan gara Portugal Benfica imaluudhaaf hordofee leenjitoonni kun lamaan sadarkaa duraatti Brentfordiin Fulhamiin barbaadamaati kan isaan jiran. Kanaafiyyuu torbaanota muraasa keessatti leenjisaa kamtuu Brentford leenjisuudhaaf kaadhimama kan jedhu kanuma wajjin ilaallu ta'a. Odeeffannoo biraatiin Manchester United taphataa sarara gidduu Portugaalii fi kaapiteenii kilabichaa yeroo dheeraadhaaf Old Trafford keessa turuuf akka barbaadu erga mirkanaa'ee booda marii kontiraat haarawaa mallatteessuuf yaadaati kan inni jiru. Taphataan kun Manchester United keessatti gahumsa addaati agarsiisaa kan inni jiru. Keessattuu bara kana kubbaawwan galchiiftaan 21 kennuudhaan kilabichi gara Champions Leaguetti akka deebi'us gargaareeti kan jiru. Kilabichi yeroo leenjisaa duraanii jalatti turetti carraan isaa Champions League irratti hirmaatu baay'ee badhaadha kan inni ture. Kanaanis bara darbe Ruben Amorim jalatti sadarkaa 15ffaan xumuruudhaan Manchester United Champions League irratti hirmaachuu miti dorgommii sadarkaa Awurooppaa jiru tokko irratti carraa hirmaatu hin agarre. Garuu erga Michael Carrick leenjisaa yeroo gochuudhaan gara kilabichaatti qaxaree booda Manchester United hirmaannaa Champions League bara kana argateeti kan inni jiru. Kana keessatti immoo gaheen Bruno Fernandes gahee leencaati. Kanaaf Manchester United Bruno Fernandes yeroo dheeraadhaaf kilaba keessa akka turuuf yaada qaba jechuudhaan odeeffannoon bahan ni addeessu. Gama biraatiin Atletico Madrid gurgurtaa mallaqa taphataa sarara fuulduraa Argentinaa Julian Alvarez fayyadamuun taphataa sarara fuulduraa Marseille Mason Greenwood fudhachuudhaaf karoorfatee jira jechuudhaan odeeffannoowwan bahan ni addeessu. Alvarez bara kana tariitii Barcelona yookiin gara Arsenal ni imala jedhameeti eegamaa kan jiru. Taphataan kun paawundii miliyoona 100 Barcelonaan dhiyeessee fi Atleticoon kufaa taasisuun isaa kan yaadatamudha. Kanaaf Barcelonaan gaafii lammaffaa akkasumas Arsenalis taphatichaaf gaafii dhiyeessuudhaaf qophii irratti argama jedhamuun odeeffannoon bahan ni addeessu. Kanaafuu Julian Alvarez Atletico keessatti carraan ba'uusaa bal'aadha. Sababa kanaaf bakka isaa buusuudhaaf Mason Greenwood Marseille irraa fudhachuudhaaf Atleticoonis qophii gahaa irratti argama jedhamaati kan inni jiru. Odeeffannoo biraatiin Roomaan akkasumas Mason Greenwood kilaboota fudhachuuf fedhii qaban keessaa tokko. Fedhii guddaa kan qabu yoo ta'u kilabni isaa duraanii Manchester United waliigaltee gara Firaansitti isa geessu keessatti keewwata gurgurtaa irratti kaa'ame irratti fayyadamee ta'uudhaaf ammoo carraa qaba jedhameeti kan jiru. Tariitii gara Manchester Uniteditti taphataan kun carraa deebi'uus ni qaba jedhaniiti kan jiran. Odeeffannoo biraatiin Everton taphataa sarara fuulduraa Arsenal fi Biraazil Gabriel Jesus barbaadaa kan jiru yoo ta'u Arsenal gatii gaafatan paawundii miliyoona hanga 20 taphataa kana ni gurgura jedhameeti kan jiru. Akkasumas Arsenal yoo Gabriel Jesus gurgure bakka isaa immoo Julian Alvarez Atletico Madrid irraa fudhachuudhaaf yaadaa jiras jedhameeti kan jiru.
Odeeffannoo biraatiin Dusan Vlahovic bilisaan Juventusiin gadhiisuun isaa kan yaadatamudha. Kanuma fayyadamuudhaan Arsenaal kilaboota Dusan Vlahovic bilisaan Juventus irraa fudhachuudhaaf fedhii agarsiisaa jiran keessaa adda dureedhas jedhameeti kan jiru. Arsenaal taphattoota akka Martinelli akkasumas Gabriel Jesus fa'aa ganna kana gadhiisa jedhameeti kan eegamaati kan jiru. Bakka isaa immoo Dusan Vlahovic fa'aa buusuudhaaf yaada qabanis kan eerame. Odeeffannoo biraatiin Sunderland Marseille injifachuudhaan taphataa sarara gidduu Shaarloon fi Aljeeriyaa Yaasin Tooti fudhachuudhaaf qarqararra akka ga'e odeeffannoon bahan ni addeessu. Paris Saint-Germain taphataa sarara fuulduraa Fernand Kolomoonii gurguruudhaaf gara Juventus irratti gaafii dhiyaateef gara yuuroo miliyoona 30 akka barbaadus gaazexaa Deelo Ispoortii gabaaseeti kan jiru. Taphataan kun keessattuu gooliin inni waancaa addunyaa bara 2022 irratti isaatee kan yaadatamudha. Kubbaa sana osoo inni tariitii fashaleessuu baateeti carraan gareen Firaans Arjentiinaa injifachuudhaan waancaa kana fudhachuu bal'aadha kan inni ture. Odeeffannoo biraatiin Baayern Munich Saabirii PSV irraa fudhachuudhaaf waliigaltee irraa ga'eeti kan jiru. Baayern Munich bara kana dhufu Champions League irratti cimee argamuudhaaf liiseen kaampaanii jalatti of cimsaati kan inni jiru. Kanaafis Saabirii taphattoota inni ittiin dhufuu barbaadu keessaa tokko Saabiriidha. Kanaafis isa garichatti fiduudhaaf waliigaltee irra ga'eeti kan jiru. Odeeffannoon akka baanne addeessa. Gama biraatiin kilabni obbo Mikaa'el Arteetaa Arsenaal Sandro Tonali fudhachuudhaaf Manchester United wajjin wal dorgommii keessa galaniiti kan jiran. Akkasumas Manchester City taphataa kana itti dhiyeenyaan hordofaatii jira jechuudhaan Football London gabaasee jira. Manchester United taphataa Chelsea duraanii Lewis Hall Newcastle United irraa fudhachuudhaaf fedhii agarsiisaa jira jechuudhaan Manchester Evening News gabaaseeti kan jiru. Lewis Hall Newcastle United keessatti ga'umsa gaarii agarsiisaatii bara kana kan inni ture. Tottenham kan Brighton irraa mallatteessifachuuf marii irra jira jechuudhaan Sky Sport immoo fuudhee balballoomseetii kan jiru. Gama biraatiin Real Madrid kallattiin kaampii Kaalifiyorii waliin walqunnamtii uumeetii kan jiru. Tariitii filannoo pirezidaantii gaggeessanii booda taphattoota garaagaraa kilabichatti fiduudhaaf yaada kan qaban kanneen Kaalifiyooriin isa tokko akkasumas taphattoota Manchester City Erling Braut Haaland fi Rodrigo keessatti argamu jedhameeti kan jiru. Madrid asiin dura torbee kana keessa taphattoota lama sarara ittisaa mirgaa isaatiin Daniel Dumfries akkasumas Ibrahima Konate bilisaan gara kilabichaatti fiduun isaa kan yaadatamudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo ispoortii ganama kanaaf qabannee dhufnee kana fakkaata ture. Odeeffannoo keenya galgalaatiin jijjiirraa taphattoota miidiyaaleen garaagaraa odeessaa turan akkasumas addunyaan keenya gama ispoortiitiin maal keessummeessaa oolte kan jedhu qabannee kan walitti deemnu ta'a. Ammas ittuu turtii